Mama kutela bageto si fakki duddoon akkati murteessaan akkati itti dhudde waa dandeettii ta'uu mala garuu dandeettii ila rakkoon garaagarummaan suni gootummaa sikkaasu kun bar eebjus oofa bar qabeen hin qabne bakka indishiin irraa keessa galte iyyatteen qabte faa bar ajaa'ibatti qabeen na biraa keessa seenta abboo bar ganama ka argin daakuu taatu Duga bakka tokko sitee se nuddaa yoo horiin kiisi dhuftee galtee rafte marattee abboo eebduu sitti guddise duuteetu eebjetta bara barataa yoo baratu qamawu waan pilaasii fidutti fakkaata jaati. Nifa manaa godhaati muudannoo tokko isinii himaa xiqqaa ta'eeti qamaanii yoo mirqaananiitiin jedha wanti hundinuu namaa dhufaa waan jiru wayii gurrarra na ba'ee Dapat potong si makinan kuna kuntu sebekta. Finally ufafu kamna. Makina kuna kana wardi fana kufe shuferi radati kunu jima bitate kamai. Kama itake bize masa baki ya kotu bazeri danna tufana zora jedeni irra bae kadatte. Kadatte jima leti kona kenani sukara leti kona kenani badia ta'eti besanu dagayeti gurran dagayeti. Mali fude guyyaa sabbatati kada sirritti hubadha jimaallee kona kenne sukara illee naa kenne guyyaa sanbati ka amma wixatarraa eegalla sanbati ka kanallee akkasuma maree kaa'ee guddaallee akkasuma maree kaa'ee afaan kaatteetuma achuma keessa kaattaa naan jedhaniira hin dhagaye namarraa dhagaye kana tarii namuma kana mirqaane ta'uu danda'a guyyaa wixata sukarallee peestaani masaniin isallee fuudhee caccabsee waliin maree afaan kaadhee hiriira seenee gaafa inni shiitti taa'ushii heltini fudhadhee shiitti fudhadhee eegalu barumsan danda'a garuu ammoo kana caalan beekti faayoon baralee akka diiroo nama jedhamu fa'a mucaan tokko gammachuu tashitaadhanii baankii oromiyaa gamtaa amma simalee gila hojjeta ijoollee kanneen wajjin wal wadaadara sirriitti nu hundinuu dandeetti qabna walta wadaadara anamma jara caaluu qaba waan kana kaadhee sirriitti baralee anin beeka seenaa kan amma bakantini jana gaafa seenu abdi ilkaan sudukubaa naan jedhe barsiisaan ilkaan sudukubaa na ilkaan sudukubaa jedhe gaafa jecha kana jedhu na mudhate beektaadha jimaa mudhate barsiisicha dawaa wayii kaadhee jedhe qaruudha dawaa wayii kaadhe dawa jedhanii dawaa wayii naa kennanii kaadhe jira ishiidhaan jedha dhiise Maka gebe wanti kunin sida jadi me malima wa makara hojjadhu malee waan bira kan inni fidu dhabe achi gabbaa'ee hormaata yeroo sanii taayimii sanii fidhee gabbaa'ee dhoksee wanni mana duuba deebee dhoksee boollayitu jira afaanii fuudhee achi kaaye gaafa an kaayu miqattiin takka na argite beektaa ma ni dhageetti gisee wasa kana jublee qoricha maa baafteree si dhukkubaasif deebee Anjalan lah benar jadi. Gama kurumsa dumatu. Mucaa nama gammachuu jennu kun nucaale. Kapti nucaale ana balale alle kapti nucaale nan. Bada jara na jedheni nama afur akkas tana tokko Hashim jedhanii gammachuu tashitaa jedhanii Hashim sun amma barsiisaa iskuuliiti gammachuun kun ammoo baankii hojjeta Shashamannee. Hundina yooki waa hunda beekuun bareeda garuu laaluun gaarii kan namni nama himura yeroo baay'ee amma nama kennee laalte waa hedduu isaa argeen jiru godheen jiru garuu hin tiyoori maanii akka namni itti himeen haasa baay'een isaanii hin beekani waan kanneen muuxannoon qabani garuu ammoo namni arge ammoo hin beekaa jechuun waan kanneen garaagarummaa isaa kanaaf ekspiriyaansii tokko jechuun ni nuun. Akkasii uummata fedhii uummata jaalala fakkaatu wanti akka na fakkaatetti hanga amma sadarkaa dargaggeessaa ta'e kanatti hundaayyuu argee jira yeroo argu jimaanillee akkasuma fooqii ijaaraa bulte beektaa fooqii ijaaraa bulta hin dorgomtallee arjaa taata beektaa yoo jimaa qamaatu arjaa taata hin baasin jettanii baasin jettaan daftee baasta beektaa odoo inni agarrefa baastee jimaan kun dhufte eenyutu baase waliin jedhan tokko kiisii duwwaasita yeroo achi baate lammaffaa ammoo dhugaatii kana yoo isin deebi'e
nama sila dafaruu sitti tolle sila tuquun sitti tolle dubartii fakkeenyaaf ati dhiira dargaggeessaate dubartii tuquun sirraa hin malu arrabsuun sirraa hin malu nama guddaa umrii si olii kabaju sirraa malu arrabsuun sirraa malu qeequun hookaa ijatti baasuun sirraa malu nama si gadi akkasuma waan akkana gaafa dhugde kun dubartiidha kun nama guddaadha kun kan nama nagariitiin jedhu jedhe Kaduddoo kun freeshii taate ka waan kana muuxannoo hin qabaanne yoo jettu hundinuu fireeshii amma jimaa namni qama uko namni jimaa sirri qama jaalata jaatan ilaal namni jimaa sirri keessa ture waan ati jettu kan hundarraayyuu bilisa illee akka ijaarri hin beeka mirkaan malee baasu lekeessi iyyuu waan niyyate san malee baasu arjoomee arjaan akkasan Kabeeku kanaaf fudhata. kanaaf fudhata garuu istiil yaadadhiis argitee waa yaaduu fi qabuu qaba. Yaadadhiisu ka waan ammatti jedhaattu kana beetta eebjuu kanneen uduma ijaan argu uduma ijaan laalu eebjattuu kana waan fedhuu fi waan san godhan. Anyway, yeroo haarayaatti hundinuu gaarii amma sirriitti yoo hubattee ilaalu hundinuu bakka isaatitti akkuma san amma hin jiraami akkuma jenne goota faallee si godha amma dhugaatiin kun goota illee si godha humna waan baajaajii kanallee baajaajii illee ufumaa kam keetti gaffaate waan karaarraa buustu fasi fakkaata makiinaa faa waan si bu'ee yeroo fireeshaa ittiin akkasii warroonni keessa turan itti beekan itti beekan geessa kun waan bishaan dhuganii kaqamuullee hunduma qama osoma baaroo baasu osoma maraqqanuu waan baasu hin argame. Amma tana dhugneef hammootaan hun jennaan kan hunda keessa deemne beektaa haa ta'u boqoo waa. Hammootaa yoo booti xiqqoo. Waa hundeellee kophee gogatti baay'ee ulfaata jecha maaf. Kophee duwwaa. Abshir gaafa biraa roomii faa gootee akka gaariitti nama hammootaa wal jalaa qabu argite akka gaariitti. Tiimii keessa ninga guure guyyaa wayii viidiyoo laayivii goonee bakka viidiyoon haasu mana bakka. Egaa. Inshallah. Feera guyyaa sanii jimaa irratti faa yoo laali ani lafa kiyya qaasimii irraa bitadheera beekta manni kiyya lafa warraa irra jira. Guyyaa tokko waliin qama qaasim simboo. Guyyaa tokko manuma isaa gibbii afoo waliin qamaanee turre beekta Abdallaa fa'aa wajjin jechuudha gurbaa warraa sanii. Anamma maaliif yeroo baay'ee waan jimaan fayyadamneef jesti laaki akka fireeshiititti galee maraqqanee maal jedhe beekta hundinuu gara sirbaatti deebi'anii jedhanii sirbanii ayillee sirbe maal jedhe beekta. Finfinnee jirta yaa biyya tufa beela bula sabni kee alagaan sirra kuufeetu waa hin dhiisne deebi'ee sirra tufa daganne irra nu seetu keenne irra seenaa cufaa jedheenaan abdii isaa mirqaanteetti moo qara barreessitee qabdaa naa jedhe. Ennaa qara barreessitee machuma jettee. Isa kana dhugaa dubbachuu jennaani. Achuma si dhufeen. No, achin naan dhufne yeroo tokko itti kaatafarii biyya kanatti yaamne Ibrahim Saidii faati faana dhufan baandii sun hundinuu faana dhufe walaloo artistiin qaama keenya ka jedhu tokko dubbisee ture yanani xiqqoo walaloo kana yaada Ibrahim Saidii sirri beektaa nama takkatti sagalee kee dhaga'ee waggaa meeqattuu sin daganneedha innini. Ibrahim ka wannan keyboardi taphatu jaballaa sanimi. Amanu akka qeerroo biyya kanaatti adda duree waan taaneef deemnee artistoo kan illee kasimatu nu qaba bakka jara jireenya jara kas waatu tolchu nu waan ta'eef walitti dhiyeenya qabna hanga gaafa konsertii kanattu wal baranneerra sagalee kiyya fudhateera jechuu barbaadeeti gaafa walaloo kana dubbisu. Gurra kiyya moo walaloo amma abdiisa dubbisaa abdiisa meseenatti dubbisaa dhadhuma gurbaa tumsaa jedhamu tokko gaafate abdiisa maa barri gurbaan hamaadha jedhaan akkuma inni tumure na bira fidaa jedha na siyamaa Ibrahim jedhina bira deeme nu qarqaaraa jirtanii ati donnaa naan jedhe maaliif naan jettan jennaan
sila sagalee akkana waan qindeessuu akkana erga dandeette waan ati hin dandeenye yedalu waan garagaraa namoonni kun akka itti qa'anuu namoota baay'ee si kennuu danda'a maaliif sirba tokko hin baasne sagalee kanaa fi jecha qindeessuu dandeessu kanaan naan jedhe beektaa mucaa beektaa gaafa sanitti qaa hojjika madarakii irra ture dhugaa dubbachuu jennaan akka fireeshii ta'eeyyuu itti qaarra mucaa san barbaadaa ture gaafsa warroonni galma seenanii hundee kadiiroo hin beektaani. Hundee nuuf fidaa jedhaa ture amma galma gaafa sanii irra namni sirba baay'ee sirbaa ture isteejii san marra'aa ture itti qaarra hundeedha ijoolleen baay'ee jaalatanii jechuudha. Isa inni biyya kana namni jira. Okay jedhee dhugaa siin jedhee naan jedhama walaloo kanan barreessa beektaa walaloo kana waan barreessuu hundee waan beeku dhugaa siin jedhee tole jennee ufuma kiyya walaloo kana barreesse narra muuxannoo qaba waan ta'eef yeedaloo itti hojjanna waliin jennee hojjadhe beektaa carraadha waan ta'eef hojjadhee finfinnee walaloo finfinnee jedhu kana barreessee gara mucaa kanaatti geessee mucaa kana hojii yeedaloo geerarsaa fi bifa antiitiin qopheessinee itti ergine waastaappiidhaan Ibrahim Said itti ergine baay'ee jaalatee ture gammaa isa biraan jira natti fakkaata ana bira illee jira isa kana bakka dirqama jarrillee waan qabdu ka'uufii jedhaarte Abdalla illee hooma jedhaara adillee meemoorii siyyoon jedhaara anillee adaa hin qabaadhee mirqaanee yaadadhe beektaa anillee qaba kana waan jedhu qoyedhe Ashoda kiyuma jedheen amma illee dabalammaa dabaltaadha jedhe xiqqoo jedhee amma qabsoo mi amma jedhe waa fideeti amma ka jaalalaa tokko illee qoy ka jaalalaa tokko illee osigaa jira ka jaalalaa fidaaree ishii jedheen carraa kana hin gammada amma waan mirqaaneef jecha mirkaanee jira fireeshii waan ta'e mirkaanee jira carraa jarri naa kennitu kana jarri na kolfuuf naa kennaa nama mirkaanuu dandeetta caatii kana argatta biyyam jedha amma moo amma biyya caatiin jiru dhugaa dubbachuu jennaani amma lasiidha waan qamaatu si hima eessi jirta okay rakkoon qabu ani isiniif himee ka'ee na himtan waan sanarra jiroo jiraata rakkoon qabu kan isin fayyadamuu dandeenya amma biyyaan jiru kana maal fayyadamna beektu guyyaa jimaataa fi kamsaa galgala firii qabna nu akka biyya kanaatti duri wannoo qamaaneerra beekta qixal shaayii kanaaf kaaroti illee amma harargee waliin yoo ta'e qixal shaayii miti kaarotiin jira yaa kaarotii ammallee wanni tokkollee jira wanni marga fakkaatu jimmaa fakkaatu tokkotu jira isa kana chigidhaan dhufa bishaan danfistee bishaan kana keessa keessee jimaan garaagarummaan qabu isa tokko lammaffaa dammoo tokkollee akka wanni isaa akka maalii fakkaata beekta nyaata sukkaaree kan nyaata sukkaaree fakkaatu kana keessaa baasta gaafa baaste adii ta'a inni ammoo gara akka dhadhaatti jijjiirama isa kana meeksii goota baay'ee si marakkaansa waan akkasii fayyadamna nu amma malee jimaa wanti jedhamu hin jiru biyya kana keessa hin seenullee biyya arabaa jirta biyya arabaa jira kwaatar doha biyya jedhamtu jira bakka isa kama itti moqqee dhisilaa farshoon hin jiru farshoon hin jira farshoon normaali akka biyya keenyaatti maqoota gara garaatiin hin jiru malee wanti akkasii kun hin jira garuu haa jiraatu malee namni keenya hin fayyadamnu nu maaliif jennaani akkaataa jireenyaa fi namoota waliin jiraannu wajji wal madaalle aramni si qabnaan dhaluu si michiirti jara waan akka fayyadamu jara fayyadamee nu jeeqa malee nu baay'ee fayyadamnu amma dubartiin jara amma yeroo dhufani hoteela gaafa dhufuuf karaarra dhufani uffata gurraacha kana kan dubartii uffatu kana agartanii abaayaa kana uffatanii sirriitti gubbaallee rifeensa uffatanii dhufanii gaafa hoteela bira ga'anii hunda isaatu makiina keessa dhufanii qumxaa bakka boodii waan akkasiitiin hoteela seenan gaafa achi ba'anillee ufaa roobsanii kanaan ba'an. Maashaallah akka Sumaaleen Keeniyaatti istaayilii Sumaaleetti sun. Akkasi fayyadamtu. Faayoo kana bira geessee hin jirtu. Faayoo istaayilii kana. Annaa dubbii kiyya Qaasimiitii isin deebi'a. Gaa ammallee deebi'a ka jaalala fiduu qabadhee fidee beekta. Bifuma laali anamma Qaasimiin yeroo kana Qaasimii fa'aa wal qixa wanti isin naa beekuu qabdan Qaasimii weellisaa beekamaa
sani ani garaagarummaa takkan qabnu uumaan suu keessa jira barakkanee jira maakiya tasaasi jaaladhe keessa garaa kooti hundaa sitti madhe sintaphachuu malee yoomee sirreeffadhe dubbii isaa dhuma amma si koma de ero kana mata kan godu ila akkana ta namo keyboard daru bakka akkana ta mata wuli ba abdalla nam finta ta abdalla ten kabdu killase je dan sanar gite okay gite Sindanje. Walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Imagine mustadi fayo. nagamu Sagale keessattu fagaata ati silaala xiqqaadha silaalaan xiqqaadha sagaleen kee garuu guddaadha maaliifi jedhee na entu atuan go qillate si abarsiftu fayoni jara bar qillate betta Marinni. yaa atam bettu fayo ati qillate Lambe kambe. Walalo goba zimi fi walalo barresa. walalo ni misha fayo harka siguratti dhugaa walaloo danda walaloo sirri danda bareda sa to kola maxi kenni qillate ta'u mattu anga biyya kana seenee irratti wanna isteeji garagaraa irratti walaloo dhugaa dubbachuuf jennaan ijoolleen aartii biraa qaba illee baay'eetu jira aartistii illee jira beekames walaloo ana qofa tari namni darbe yeree dhufaru Bandi yung kabdane mesin abdi koatan. baandii qabdama baandii ani akka tasaa ta'e biyya ture waggaa dheeraa beekna fakkaate biyya ture biriikilee bifa haaraan deeme ijoolleen goobaziin jiran shubbisa garagaraa kutaa garagaraa Keyboardistiin yung dubbitee ture mucaan. artistiin illee hin jira ijoolleen baandii illee qaban jira Ijoolleen kwaatar baay'ee nama nyaata. irraa walaloo tanaan amma harkaan qaba jechuudha walaloo